Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota keenya baga jiraattan isiniin jedha. Suuraalee kana guyyaa eebba barattoota adda addaadha. Hedduun keenyatti fayyadama garuu bakka irraa argatan hin beekamu jechuudha. Hedduun kariin hin beeku jechuu fedheeti garillee yoo beeka. Aappii kunoo tana yoo buufattanii kallattimaanii waa hedduu irraa argachuu dandeessan isiniin jedha. Isirra jechuudha waa hedduutu gadhiifama. Suuraaleen jechuudha itti fayyadamuu dandeessan kashaasha jawwala irratti guyyaa muhaadaraa keessanillee kan profaayilillee kan adda addaa achi argachuu dandeessan jechuu fedheeti gabaabumatti. Asirraa buufattanii tuttuqaa sadiin san fakkeenyaaf asirratti rukuttanii daaloota hojii kana rukuttanii ni bu'a jechuudha. San booda aappii tanarratti profaayilii hojjechuudhaaf tana rukuttanii isii keessa yeroo galtan kunoo as jalarra dhuftanii nama hin beekneef jechuu gabaabsee irra fiigaa bakka tanarra rukunnaa as bunneeti tana suuraa san fidachuudhaaf tana rukunnaa. San booda suuraa filanne san irra rukunnee okkee jennaani amma isii tana kaas jalarra jiru kanarra rukunnee bakka kana rukunnaa asumarratti ta'eef wanni jalarraa sanas bunnaa hakilillaa'u asirratti jechuu profaayilii biroo ijaaruudhaaf ol bunnee qalama jechuudha barbaanne fe'in irra keenyaa jechuudha. Ta'eef kunoo kan jirtu sanallee alaanti daballee gaarii ta'a qalama isiidha immoo sagataanu akkanatti yoo amma keenya okkee jennaani jalarra achi bunnee akkanatti jechuudha. Kadhumaa kanarratti rukunnee tolchaa akkanatti kililleessitanii bakka isinii ta'e keessanii as jalarra deebitanii bakka kooppii jiru kana rukuttanii lama gootanii xiqqeessitan kun saxara jalarraa kana qabdanii akkanatti xiqqeessuu dandeessanii akkanatti xiqqeessitanii gabaabumatti isa jalaa sanoon xiqqoo as guddisee boodachi deebisa. Kana rukutee kanas as butadhee akka barreessuu danda'utti jechuudha. Isa kun jalarraa kana rukutee wal qixxeeffadha. Ka walakkaa lameen rukutee san booda raayitii sanatti rukutaa. Amma gabaabumatti fakkeenyaaf bakki barreessaniin kun asii viidiyoo jedhee qalama kana rukutaa isii jirtu dilatti godhee eebba barattoota fakkeenyaaf kitaabaa yoon jedhe akkana godhaa asirraan as jalarraan as butaa bakka kunoo qalamaa tanarratti rukutaa bifa isaa jirjiruudhaaf jechuudha. Isaan fedhurra kaa'achuudhaaf kunoo akkanoon godhee maraayitii isa rukutaa jalarra deema bakka qubee fi baatanarra rukutee isaan fedhe irratti barruu jirjirradha. Okkee jedhaan amma kunoo as butee bakka kunoo abbacaadhaan jiru sana irra rukutee okkeessa jechuudha. Xiqqoo takka as butaa akkanatti as butadhaa jechuudha. Gabaabumatti akkanaa haala saniini yoo xiqqaate immoo as buttanii jalarra bakka qubee taa jiru kanarra rukuttanii xiqqoo as guddifattanii kanatti jechuudha. Xiqqoo malee dhaxxaniitti dabaltan okkinaa yoo amma akkanatti egaa rukuttan as jalarra buttanii isuma barruu isuma kana lama godhuu feetan kooppii jettaniini jalarra gad dabarsitanii amma immoo deebitanii isuma barruu kunoo tana abbacaadharra jirtu akkanatti gama kana deebiftanii olitti garagalchitan jechuu jalarraa. Haala kanaan okkee jettaniini kunoo akkanatti hafaa. Amma maal goonaa jidduu kanatti waa galchuu jechuu suuraa ta'es waan biraa ta'us anama waan suuraan gooneef bakka tana rukutee iddoo kunoo tanarratti asuma rukutatee kana bakka tana urjii kunoo tana rukutee fakkeenyaaf akkanatti
kanatti jechuudha. Qalama xiqqoo asitti dabaladhee shaashaa gara jalaa kan haga tokko tolchee fakkeenyaaf waan feetan irra keessan gaa haala kanaan okkee raayitiitti rukutaa xiqqeessa akkanatti achi kaatu jechuudha. Akkanatti amma jalarra sutee tanallee irratti banee bareechisaadha. Xiqqoo takka hin ifaa gosa feetan irra keessanii as deebi'an ammallee kooppi godhasi as deebi'an gama kan kaa'aa san booda suuraa waan eebbiftan sanii markata keessanii yoo as kaa'u feetan amma bakka tana rukuttan suuraa kana asirraa rukuttanii fakkeenyaaf asumaan fuutanii haaluma kanaan jechuudha. Kilillee jalarra jiru kana rukuttanii bakka fakkeenyaaf suuraa profaayilii ta'e waan irra keessan san tolfattanii kanatti raayitii jalaa kana rukuttanii san booda fiddanii suuraan namatti hin tolle kuni haa ta'u gabaabumatti fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Haala kanaan fiddanii jidduu galchattanii jechuudha. Akkasii ka hafe yoo jiraate gaa abbatti itti dabalataa. Yoo wanti qarqara kanarratti waa dabaluu feetan asumaan fiddanii oli buttanii kanarraa haxxanii oli dabartanii ka sadaffarratti jiru kana xiqqoo itti bantanii kilillee godhattan waan kanaa san booda xara gadii kana kilillee biraatti dabalatuuf jechuudha. Daarii xiqqoo asitti jechuudha. Qalama saadaa irratti jirjira kan isa gataanu kana akkasigaa qalama isa feetan irra keessanii san booda gara jalarraa kana dhuftanii bakka wal qixxeessu kanaan rukuttanii isiniin jedha. Haala sanaan profaayila ijaarrachuu dandeessanii isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan. Yeroo xumurattan ammoo maal gootan beektu bakka tanarra rukuttanii seef jettaniin sagataanu kana asumaan kunoo seef gootan galaar irratti gadi isinii bu'aa isiniin jedha. Daqiiqaan akka malee dheeratee. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.